Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Kam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa raqqabu sagantaa keenya irraa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra. Walduraa duuba isaa isin beeksifna. Oduun jalqaba qophii keenyaati. Uummatni Oromoo godinaalee adda addaa keessa jiraatu yeroo ammaa rakkoo uumamaaf namtolcheen rakkachaa uummanni ofii isaarra darbee biyya biraaf ta'uu danda'u harka namaa eeggachuuf dirqamee jira. Rakkoo uumamaaf namtolcheen iyya lammiilee Oromoo dhageettii dhabe. Mata duree kana jalatti qophiin qindeeffanne oduttaan sun waan jedhu qaba. Belaaf hongee uummata harcaasaa jiru irrattis qophiin qindeessanne ittaanuun keessummeeffama. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tigraay yaamicha mana amantaa Tawaahidoo Itoophiyaa irraa godhameef didee jira. Kana irratti gabaasa arganne ammoo xumura qophii keenyaa godhannee qabannee dhiyaannee jirra. Jalqaba hanga xumuraan wajjin turaa isiniin jechaa gama oduutti isin dabarsina. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Dhaabbilee gargaarsaa Oromiyaa keessa socho'an rakkoo namoomaa naannicha keessatti mudateef xiyyeeffannoo barbaachisu akka laatamuuf waamicha dhiyeessan. Dhaabbileen miti mootummaa lakkoofsaan 12 ta'an kunneen ibsa gamtaa namoomaa jedhuun baasaniin jiraattonni naannichaa miliyoona 14 ol ta'an sababa hongee fi walitti bu'iinsaan gargaarsa nyaata atattamaa akka isaan barbaachisu kan eere yoo ta'u, isaan kana keessaa kanneen miliyoona 3.4 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'an ta'uu ibsaniiru. Hongee godina Booranaatti uumameenis loowwan 46 ol ta'an du'uu fi maatiin baay'ee loowwan qabu dhabuu isaa kaaseera ibsichi. Jiraattonni naannichaa hedduu hanqina nyaataa madaalawaa giddu galeessaa irratti mul'achaa akka jiru yoo ta'u, kunis yeroo dhiyootti gara sadarkaa olaanaatti ce'uu akka danda'u akeekkachiiseera. Haala waliigalaa naannichaa keessattuu Booranaa keessatti jiru jiraattotaaf yaaddessaa ta'uu kan eere ibsi gamtaa dhaabbilee gargaarsaa kunneen seenaa Booranaa keessatti hongee akkasii mudatee hin beeku jedheera. Balaa hongeen Booranatti dhaqqabsiisee akkaan ulfaataa ta'uu irraa dhaabbilee dhuunfaaf abbootii qabeenyaa dabalatee namoonni hedduun waan qaban irraa haga humna isaanii gumaachuu itti fufanii jiru jajjabeeffamuus qaba. Akka fakkeenyaatti gumaacha abbootiin qabeenyaa Oromoo 2 taasisanii jiraniin obbo Yaadataa Junaddiin qarshii miliyoona 10, obbo Tokkummaa Fiixee qarshii miliyoona 8 taasisanii jiran. Abbootii qabeenyaas ta'ee namoonni waan dandeessaniin bira dhaabbachaa akkuma jirtan kanneen haga ammaatti waa gochuu utuma dandeessanii callistanii jirtanis fakkeenya warreen owwaataniif kana irraa fudhattanii biyya keessaaf alaa waan dandeessanii raawwachuu akka qabdan isin gaafachaa abdiis isin irraa qabna. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo Jaal Kennesaa Ayyaanaa dabalatee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 4 mana hidhaatti dhukkubsatanii wallaansa atattamaa dhowwaman. Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo katee Jaal Kennesaa Ayyaanaa dabalatee aangawoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii argaman 4 wallaansa atattamaa dhowwamuu dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo Jaal Lammii Gammachuu Addis Istaandaarditti himan.
Jaal Kennesaa Ayyaanaa, Jaal Daawit Abdataa, Jaal Gadaa Oljirraa fi Jaal Gadaa Gabbisaa ka qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran dhibee hammaataadhaan qabamanii jiraachuu jaallammiin Addis Istaandaardiitti himaniiru. Jaal Kennesaa Ayyaanaaf Jaal Daawit Abdataa dhibee lafee dugdaatiin yoo miidhaman, Jaal Gadaa Oljirraa yaalii baqaqsanii hodhuu kanaan dura godhateen wal qabatee dhukkubsachaa jira. Jaal Gadaa Gabbisaa immoo hepatitis B'dhaan qabamuu himan. Hidhamtoota kunneen keessaa Jaal Kennesaan lafeen dugdaa isaa garmalee waan hubameef deemuu fi dhaabbachuu akka hin dandeenye jaallammii gammachuu yaada Addis Istaandaardiif kenneen hubachiiseera. Abukaatoo hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo kataan obbo Tuulii Baayisaa gama isaaniitiin yaalii ogeessi fayyaa Kennesaaf ajaje kan hospitaala ciisee yaalamuu qabu poolisiin waan dhowweef fayyaansaa haala yaaddessaa keessa jira jedhaniiru. Kennesaan geejjiba mataa isaa kireeffachuun guyyaa guyyaan ganamaaf galgala gara hospitaalaa deddeebi'uu hin danda'u. Baasii geejjibaaf qorichaas ofii isaatiif kafaluu hin danda'u jechuun obbo Tuuliin dubbachuu isaanii Addis Istaandaardii gabaaseera. Hoogganoota dhukkubsatan 4 malee kan hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo 3 isaan waliin buufata poolisii Buraayyuutti hidhamanii argamu ka jedhe Addis Istaandaard. Hoogganoonni 7 kunneen gariin isaanii kan manni murtii bilisaan gadhiise yoo ta'an, kaan ammoo gonkumaa himata malee kan hidhamanii jiran ta'uu ifoomse. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa caamsaa bara dabre hooggantoota adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti hidhaman ilaalchisee baaseen hooggantoonni kunneen seeraan ala hidhamanii dararamaaf saaxilamuu mirkaneessee turuu kan yaadachiise Addis Istaandaard. Addi bilisummaa Oromoo hooggantoonni isaa bara 2019 irraa eegalee mana hidhaatti dararamaa jiran akka gadi lakkifaman irra deddeebiin gaafachaa tureera jedheera. Oduu xumuraatiin Harargee Ona Dadar Araddaa Muummichaa keessatti hidhattoonni bilxiginnaa jiraattota hidhaatti guuraa jiraachuun barame. Hidhattoonni PP kun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun Harargee Ona Dadar Araddaa Muummichaa keessatti jiraattota ilmaan Oromoo hidhaan dararaa jiraachuu odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ifa taasisa. Addatti ammoo dargaggootarraan kan dhaqqabsiisaa jiran hoggaa ta'u waraana bilisummaa Oromoo yookaan shanee as keessa qubsiistanii jirtu odeessa sisintu kennaafii jira jechuun namoota bilbila guddaa qabatan irratti xiyyeeffachuun dararaa jiraachuu odeessi kun dabaluun heera. Sababa kanaanis bilxiginnaan hidhattoota isaa humnaa ol godina kana qubsiisee jiraattota irraa rakkoo ulfaataa dhaqqabsiisuu erga jalqabees torbee kan lakkoofsisee fi haga ammaallee marsaa lammaffaaf humna dabalataa hedduu garasitti fe'aa jiraachuun himama. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun sa'a kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee afaan faana bu'aa. Dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootii qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabee itti fufaa. Rakkoo uumamaaf namtolcheen iyya lammiilee Oromoo dhageettii dhabe. Gabaasni kana jalatti qindaa'e akka itti aanutti isiniif dhiyaata nu wajjin tura. Rakkoo uumamaa fi namtolcheen iyya lammiilee Oromoo dhageettii dhabe. Uummanni Oromoo godinaalee adda addaa keessa jiraatu yeroo ammaa rakkoo uumamaaf namtolcheen rakkachaa manni ofii isaarra darbee biyya biraaf ta'uu danda'u harka namaa eeggachuuf dirqamee jira. Sababa lolaan lammiileen kumoota hedduun lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii jiru. Naannoon Oromiyaa waggoota kurnan darban keessatti rakkoo buqqaatota keessoo
internal displaced hamaa rakkoo namooma hammaataaf sababa ta'e keessummeessaa jirti. Rakkoo siyaasaaf fala siyaasaa kennuu hanqachuu mootummaarraa waraanni babal'achuun rakkoo hawaasa kanaa hammeessee jira. Gareen hidhatee Oromiyaa fi naannolee ollaarraa dhufan akkasumas tarkaanfiiwwan humnoonni federaalaa fi naannoo fudhatan hundi rakkoo kanaaf gumaacha olaanaa laatanii jiru jedha waldaan haakimoota Oromiyaa. Balaa namtolchee kanaan alas balaa uumamaa jechuun rakkoo jijjiirama qilleensaan wal qabatee hongee hamaa uumameen lammiileen hedduu miidhaa hamaaf saaxilamanii jiru. Balaa hongee kanaan godinaalee Booranaa, Baalee fi Harargee dabalatee godinaalee naannawa gammoojjii jiranitti miidhaan lubbuu namaaf beelladootaa irra gahee jira. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN hongeen waggaa 40 keessatti hamaadha jedhame biyyoota gaanfa Afrikaa kanneen akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa hubuu ibsee ture. Hongeen kun kibba Itoophiyaa, Booranaa fi Soomaaliyaa akkasumas Baalee gama tokko miidhuu gabaasaaleen adda addaa bahaa turaniiru. Godina Booranaa keessaa onoonni 13 horsiisa beelladootaatiin beekamtu yeroo ammaa rakkoo kanaaf akka hamaatti saaxilamtee jirti. Godina Booranaatti roobni yeroo dheeraaf hin roobin hafuurraa kan ka'e margaa fi bishaan dhaba irraa loowwan kumaatamaan dhumanii horsiisee bulaan harka duwwaatti hafeera. Xumura bara 2021 irraa eegalee Itoophiyaatti horiin miliyoona 4.5 sababa hongeen lubbuu dhabuu dhaabbati tokkummoota mootummootaa dhimma godaantotaa irratti dalagu IOM baatii kana beeksisee ture. Horsiisee bulaa qofa osoo hin taane onoota godinichaa qonnaaf mijatoo ta'an illee oomishuun akka hin danda'amne gabaasaaleen bahaa jiran ni mul'isu. Kanarraa ka'uun yeroo ammaa godinichatti namoonni 800 ol gargaarsaaf harka namaa ilaalaa akka jiran bulchaan godina Booranaa dhihoo tana BBC'tti himanii turan. Akkuma gubbaarratti tuquuf yaalle rakkoo walwaraansa Oromiyaa keessatti deemaa jiruun lammiileen miliyoona 1.5 ol qeef qabeenya isaanii irraa buqqaanii jiru. Qabeenyaan isaanii sababa lola kanaan duraa manca'eera, kaan ammoo saamameera. Rakkoo buqqaatota fala dhabee hanqina eegumsa fayyaa bu'uura kutaalee Oromiyaa walitti bu'iinsaan miidhaman keessatti gidiraa geessisaa jira jedha waldaan haakimoota Oromiyaa. Ragaan istaatiksii amma jiru nama sodaachisa kan jedhe waldaan kun naannichatti buqqa'iinsi keessoo walitti bu'iinsaan uumameen buqqaatonni miliyoona 1.5 olii fi abbaa warraa 285,865 ol godinoota 11 fi onoota 96 keessatti raabsamanii jiru. Iddoowwan buqqaatonni qubatan 142 olitu argamu. Kutaalee dhihaa fi kibba baha naannichaa baay'inaan kan miidhaman yoo ta'u, godinni Gujii bakkoota buqqaatota olaanaa bakka 31 yoo keessummeessu, godinni Wallaggaa bahaa baay'ina buqqaatota hedduu 282,245 keessummeessuun sadarkaa duraarra jira jedha qorannoon waldaa haakimoota Oromiyaa. Rakkoon nageenyaa saffisaan hammaataa dhufuun keessumaa seektara fayyaa keessatti rakkoo namoomaa fideera. Hokkaraa fi tasgabbii dhabuun kun hanqina qabeenyaa fi hojjettoota hamaa kan uume yoo ta'u, hanqinni kunuunsa yaalaa bu'uuraa fi qorichaa argachuu dhabuun sababa ta'eera. Kunis fayyaa uummataa irratti dhiibbaa hamaa kan geessise yoo ta'u, namoonni yeroo rakkootti kunuunsa yaalaa fi gargaarsaa isaan barbaachisu argachuu hin dandeenye jedha waldaan haakimootaa kun. Walitti bu'iinsi kun dhaabbilee fayyaa naannichaa irrattis miidhaa guddaa geessiseera. Akka argannoowwan yeroo dhihootti bahanitti kellaa fayyaa 908, buufataalee fayyaa 158 fi hospitaalonni 6 miidhaan yookiin saamamuun, kellaan fayyaa 179 fi buufataaleen fayyaa 12 gubatanii jiru. Godinoota wal dhabdeen uumametti ambulaasonni 70 ol, konkolaattonni waajjiraa 8 fi motorsaayikiliin 81 miidhamuu yookiin saamamuu isaaniitu gabaafame. Kana malees
Godinoota kanneen keessatti motorsaayikiloonni 60 fi konkolaattonni waajjiraa 10 gubachuu isaanii ibsameera jedha waldaan haakimoota gabaasa tibbana baaseen. Rakkoon waraanaa fi namoomaa waggoota 4 Oromiyaa keessatti mudate kun bal'inaan dagatame. Rakkoo kana furuudhaafis tarkaanfiin murteessaan fudhatame akka hin jirre addeessa waldaan kun. Dhaabbileen akka dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen idil addunyaa biroo buqqaatota Oromiyaa keessa jiraniif gargaarsa gochuu qabu. Gargaarsaa fi eegumsi isaan barbaachisu akka argatan gochuuf hawaasni addunyaa tarkaanfii fudhachuu qaba. Dhaabbilee tola ooltummaa kanneen akka ICRC, World Vision, Save the Children, manneen amantaa fi waldaaleen biyya keessaa, International Medical Corps, Mercy Corps Ethiopia, Goal Ethiopia, UNICEF, People in Need, and Action Against Hunger kan jedhamanii fi kanneen biroo armaan dura buqqaatota gargaaruuf tattaaffii taasisaa jiraatanillee guddina rakkoo kanaan yoo wal bira qabnee ilaalle garuu carraaqqiin isaanii ammallee gahaa miti. Kanaaf hawaasni addunyaa gargaarsa namoomaa namoota qe'ee isaaniirraa buqqaaniif cimsuu akkasumas jireenya isaanii haala nageenya qabuun deebisanii ijaaruu akka danda'an hojjechuu qabu jechuun yaamicha godha waldaan haakimootaa kun. Rakkoon Oromiyaa keessaa inni guddaan rakkoo siyaasaa waan ta'eef mootummaan rakkoo kanaaf deebisa siyaasaa laachuun barbaachisaadha akka ta'e akeeka waldichi. Rakkoon uumamaaf namtolcheen kun jiruu hawaasaa jeequun alattis egeree uummatichaa irratti yaaddoo uumuu ibsa. Rakkina hongee godina Booranaa mudateen yeroo ammaa beelti seenuu irraa lammiileen waan nyaatan dhabuun lubbuun isaanii darbaa jirutti yoo dabarru uummanni 800 ol yeroo ammaa deeggarsa hatattamaa akka isaan barbaachisu jalqaba irratti tuqnee turre. Mootummaa fi qaamoleen miti mootummaa waliin ta'uudhaan qorannoo yookiin assessmentii taasisaniin yeroo ammaa namoonni 867 fi 140 nyaata hatattamaa barbaadu jechuun BBC'n ifoomsee ture. Uummanni Booranaa guutuun wal fakkaata. Ona kanatu irra gooma, kanatu fooyyee qabaa kan jennu hin jiru jechuun ragaan kun ammallee dabalataa akka deemu ibsu obbo Liiban jiraataan godina Booranaa tokko BBC waliin turtii taasisaniin. Uummata 800 ol deeggarsa nyaata hatattamaa barbaadan keessaa 600 kan ta'an idileedhaan gargaaramaa kan jiranii fi namni 200 ta'an ammoo ammallee gargaarsi akka hin qaqqabne BBC'n gabaasa isaa kanaan tuqee jira. Sababa hongee naannichatti uumameen barattoonni 7,800 ol barnootaan ala ta'uu tibbana miidiyaan mootummaa waajjira barnoota naannichaa wabeeffachuun gabaasee ture. Akka gabaasaa kanaatti manneen barnootaa 490 naannoo gogiinsi hammaate kanatti harcaatiin hedduun uumamuu fi qabxiin barnoota isaaniillee hedduu gadi bu'uu ibse. Kun kan godina Booranaa qofa malee kanneen sababa waraanaan manneen barnootaa cufame ammoo kanaa ol ta'u. Godinaalee Wallaggaa keessatti godina Kaaba Shaggar bakkoota adda addaa keessattis rakkoon wal fakkaataan jiraachuu gabaasaaleen bahaa turaniiru. Kanarra dhaabbannee yoo ilaallu miidhaan yeroo ammaa uummata kana mudatee jiru akkaan ulfaataa ta'uu fi egeree biyyattii irrattis rakkoo ulfaataa uumee akka jirudha. Dhumarratti mootummaan Itoophiyaa rakkoo Oromiyaa keessaa salphisee ilaaluun furmaata waaraa akka hin arganne taasisee jira. Lolli waggoota 4f biyyattii keessatti deemaa jiru dhaabbachuu kan danda'u sirnichi yoo rakkoo siyaasaa jiru qulqullummaan karaa nagaan furuuf of qopheesse qofa. Mootummaan lola kana lolaan dhaabsisa jedhee yeroo adda addaa beellamaa turus haga ammaatti lolli kun kan xumurame osoo hin taane inumaa babal'achaa adeemee Oromiyaa guutuu waliin gahe. Gara fuulduraattis lolaan dhaabsisuu danda'an hin yaadamu.
bakkoota rakkoon namoomaa jiru kanatti dhaabbileen gargaarsaa deemanii uummata sana tajaajiluuf wabii nageenyaatu isaan barbaachise. Kanaaf ammoo qaamoleen wal waraanaa jiran dursa rakkoo lammiileef laachuun naannoo rakkoon hammaatee jirutti akkaataa ittiin uummanni kun dhaqqabamuu danda'u irratti fala dhahuu qaban. Mootummaan PP rakkoo uummata kanaa dhoksuuf yaaluurraa yoo rakkoon kun humna biyyattiitii ol kan ta'u ta'e addunyaaf beeksisuu qaba malee sagalee uummata kanaa akka bahee hin dhaga'amne gochuu hin qabu. Uummanni mootummaan akka barbaachisutti nuuf dirmataa hin jiru jechuun sagalee dhaggeessisaa jira. Booranni gaaga'ama guddaa hangana ga'uuf yoo saaxilamu silaa kan mootummaan tolchuu malee labsii yeroo muddamaa labsuutu irra ture. Amma kun hin taane. Kun ammoo balaan kun xiyyeeffannoo guddaa akka hin arganne godhee jira jechuun hawaasni Booranaa tibbana dubbisne komii isaanii dhaggeessisaniiru. Labsiin yeroo muddamaa yeroo wanti sodaachisaan aangoo mootummaatti dhufu waan sana ittiin dura dhaabbachuu qofaaf labsamu ta'uu irra hin turre. Lubbuu uummataa oolchuu kan caalu hin jiru. Xumura irratti uummanni Oromoo walii isaa malee fira hin qabu akkuma jedhamu lammiilee keenya sababa lolaatiinis ta'e sababa hongee fi beelaan miidhamaa jiraniif akkuma amma wal cina dhaabbataa jiru gara fuulduraattis jabeessee wal cina dhaabbachuu qaba. Hayyoonni, artistoonni Oromoo, aktivistoonnii fi rogeeyyiin miidiyaa dhimma kanaaf xiyyeeffannoo laachuun lammiilee isaaniif akka sagalee ta'an, sagalee uummata Oromoo dhaggeettii dhabe kanatti akka dhaggeettii horan waamicha keenya dabarsina. Horaa bulaa. Ganni ebla fi agaya angaye mandihe abdachiise biyya urreetti agoge halkanii fi guyyaa abbaan barbonni tooya baayya. Gadaganna mirgisa sarbame bonni erkate biyya ifiyame ega gadaganna mirgisa sarbame bonni erkate biyya ifiyame ega durin jirre nu habakalame sore siyo me kufne biyademe odanesa ega ukujiru mungano wamboni nugode kanana eganu agabon kabanu. Dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akka itti fufetti jira. Beelaaf hongee uummata harcaasaa jiru irratti qophiin qindeeffanne kunooti. Balaa hongeetiin yoo xiqqaate waggoota lamaaf ummatoonni impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan addatti ammoo uummanni Oromoo Booranaa beelan rakkachaa jiraachuu dhaabbileen addunyaa hedduun gabaasaa turanii jiru. Waggoota lamaa oliif roobni dhabamuun naannoo Sumaalee fi Oromiyaa keessatti uummata miliyoona 10 ol ta'u beelan miidhamaa jiraachuu fi gargaarsa midhaan nyaataa atattamaa akka barbaadu UN dabalatee dhaabbileen idila addunyaa hedduun gabaasaa turanii jiru. Illi kun ammas hammaatee itti fufeetuma jira. Bara darbe godinoota Oromiyaa kanneen akka Gujii, Boorana,
Harargee fi Baalee keessatti balaa hongeetiin uummanni miliyoonotaan lakkaa'aman beelaan miidhamuu miidiyaalee fi dhaabbileen hedduun gabaasaa turaniiru. Gujii fi Boorana keessatti balaa hongee kanaan beelanni miliyoona 2 ol dhumanii jiru. Lubbuun namootas beelaan dhabamuu gabaasaaleen ifoomsaa turan. Rakkoon beelaa kun ammallee akkasumatti jira, fala hin arganne. Gargaarsi uummata dhaqqabes hin jiru. Namoonni muraasni akka dhuunfattis ta'e akka gareetti gurmaa'anii hanga humna isaanii gargaarsa godhan illee uummata miliyoonaan lakkaa'aman kun beelaan miidhamaa jiru waliin yoo wal bira qabame kan rakkoo beelaa furu miti. Mootummaan biyyan bulchaa ofiin jedhu uummata beelaan dhumaa jiruuf gargaarsa kennuun hafee beela'uu isaayyuu dubbachuu hin barbaadu. Ogiinsa wal qabatee beelli ulfaatan jiraachuu, beelladoonni dhumachuu, daa'imman sababa beelaan akka malee hubamuu fi sababa kanaanis jaarmiyaanota gargaarsa tokkummaa mootummootaa jala jiran kan akka OCHA faa malee sirnichi irraa dubbachuutti hedduu qollifate. Inumaa'uu beela'uu uummataatti waan gammade fakkaata. Uummata beelaan dhumataa jiru irratti ajjeechaa, hidhaa fi saamicha gaggeessaa jira. Dhaabbileen gargaarsa namoomas akka uummata kana hin gargaarreef sababa lolaan karaa itti cufee jira. Kan hunda caalaa nama gaddisiisu ammoo osoo uummanni beelaan dhumataa jiru mootummaan qamadii alatti erguuf qophii irra akka jiru gabaafamaa jira. Goota tokko dura hoogganaan paartii Bilxiginnaa Abiyyi Ahmad qamadii alatti erguuf qophiitti akka jiru dubbataa tureera. Dhiyeenya kana ammoo akka jedhame ta'uu baatus hanga ta'e biyya ollaa Keeniyaatti gurguruuf sadarkaa xumuraa irra ga'ameera. Keeniyaan ollaa Booranaati. Akka waliigalaattuu bakki beela kanaan baay'ee miidhamee jiru ammoo godina Booranaati. Waggaa 40 keessatti Booranni gogiinsa fi beela akka ammaa kana argee hin beeku jechuun dubbatu jaaroleenis. Egaa uummata beelaan du'aa jiru bira dabarsanii ollaa isaatti qamadii gurguruun beela uummataatti gammadanii dhiichisuu irraa addummaa kan hin qabnedha. Kun lubbuu uummataatti qoosudha. Uummanni miliyoonotaan waan nyaatu dhabee karaa irratti kukkufee foon socho'uu dadhabee siree irratti hafee osoo jiruu qamadii biyya alaatti gurgurachuu jechuun uummanni beela'e kun akka dhumatuuf hojjechaa jiraachuudha. Kan uummata beelessee jiru mootummaa ta'us kun ragaa guddaadha. Beela'uun uummataa mootummaaf injifannoo ta'uu isaati. Waan uummanni isaa nyaatu alatti gurguratee dolaara achi irra argatuun rasaasa bitee ittiin uummatuma beelaan miidhamaa jiru ajjeesaa jira. Duraanuu lafti qonnaa oomisha callaa gurguddaa kennu dhibbentaan guddaan harka mootummaa fi investoroota dhuunfaa mootummaa jalatti hojjetan harka jira. Lafa akkanaa uummata irraa fudhatanii uummata beelessuun uummata beela'u irra dabarsanii qamadii alatti erganii maallaqa qamadiin argame immoo meeshaalee waraanaa shamatuun uummaticha ittiin ajjeesu. Dargiin uummata miliyoona hedduu beela keessatti dhiisee waggoota 17 lola gaggeesse. Bara wayyaanee Eertiraa lolaa turtes uummanni miliyoona 14 ol beela keessa ture. Bara sirna BP ammaas kan mul'atu kanuma. Mootummoonni Itoophiyaa aangotti dhufan marti aadaa fi seenaa wal fakkaataa qabu kan jedhamuuf waa malee miti. Walumaa galatti sirnichi sirna diinummaa uummataatiin guutamedha. Uummataaf rifaatuu qabaachuu osoo hin taane karaa isaaf mijate maraan uummaticha ajjeese saamee hidhee fi dararee bulchuuf kan carraaqaa jirudha. Manni keenya gama danda'een wal gargaaru waliif mirmachuu qaba jennee dhaamna. Dhaabbileen gargaarsas akka uummata kana dhaqqabaniif dhiibbaa uumuun waan fardiiti. Beelli uummata keenya harka qabee jiru kun salphaa fi waan laayyootti ilaalamu ta'uu hin qabu. Oromoon Booranaa beela kanaan akka malee miidhamee jira. Sagalee ta'uufin fardiidha jenna. Haalota jijjiiramoo dhufaa bulan duuka fiiguun akkuma jirutti ta'ee beela hin jijjiiramin uummata keenya hubaa jiru kanaaf waloon sagalee furmaataa dhageessisuun hunda ilaallata. Sirna uummata beelessee bulchuutti jiru ammoo uummanni Oromoo of irratti ilaaluu hin qabuun amsa keenya ta'a.
harree suutit bijinuu kennu nagan guutu waan nagan guutu ol deemtuun daa'imaa kichuun lafaa dhufti harmee beelli butee waan nyaattu gaafatti gamisni kuufee gamisni nagabu argaa anaan jechuu namu waliin dhabu gufaatuun kiyya keeti cabnoliin okkolla kufnu solumaan ceenu soliin offolla deebuun kan kee kiyya beelli keenaaf beela waliin ga'uu dhabaan dhandhamanne beela ijji bitaaf mirgaa illaaltu kophaatti warra birraa dhufu malaaf walitti waliif yaabeemmannu waliif adeeffannu galtee baraan galteef lammiif haadha qabnu nuti qaama tokko miidhaa hanga mataa hangafti abbaadha maaf dhabadet mataa Hordoftoota keenya amma qophii keenya xumuraarra geenye jirra. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tigraay yaamicha mana amantaa Tawaahidoo Itoophiyaa irraa godhameef didee jira. Kana irratti gabaasii argannee akka itti aanutti qindaa'ee jira kunooti. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tigraay yaamicha mana amantaa Tawaahidoo Itoophiyaa irraa godhameef dideetu dhagahame. Waggoota lamaan darban keessatti sababa waraanaan rakkoolee walxaxoo fi ulfaatoo kaaba biyyattiitti dhalatee walqabate. Manni Kiristaanaa Ortodoksii Tigraay waamicha hariiroo idilee deebisanii eegaluu Sinoodosii waraana duguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti godhamee deeggaraa ture jedheen irraa dhiyaate diduu isii miidiyaaleen hedduun gabaasaa jiru. Manni maree Phaaphaasota mana Kiristaanaa Ortodoksii Tigraay walgahii waloo gurraan dhala sagal geggeesse waamicha kanaan dura Seekreetiriyaatii Qulqulluu Sinoodosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa, Sinoodosii mana Kiristaanaa Finfinnee fi Tigraay gidduu marii araaraa fi walitti dhufeenya sirna idilee taasisuuf gaafate akka hin fudhanne beeksisuun isaa ni yaadatama. Ibsi qulqullummaa isaanii Abunaa Isiyaas hangafa Phaaphaasii magaalaa Maqalee fi kutaa lallaba kibba Tigraay fi dura taa'aa mana qulqullummaa Salaama Kaastee Birhaan yaa'ii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay qulqullummaa isaanii Abunaa Makaariyoos hangafa Phaaphaasii kutaa lallaba godina giddu galeessa Tigraay Aksuumii fi miseensa yaa'ii qulqullummaa isaanii Abunaa Marahaa Kiristoos hangafa Phaaphaasii godina baha hangafa Phaaphaasii Addagraatii fi kibba Tigraay Maayicaaw fi miseensa waldaa fi qulqullummaa isaanii Abunaa Phexros hangafa Phaaphaasii sadan tokkummaa kaabaa dhiya Tigraay fi Tigraay lixaa
akkasumas miseensa yaa'ichaa dabalatee miseensota mana maree Phaaphaasota mana kiristaanaa Ortodoksii Tigraayin mallattaa'e xalayaa waajjira qulqulluu Sinodosii irraa ergame akka isaan qaqqabe beeksisaniiru. Ibsa bal'aa bu'aa waraanaa hammeenya waggoota 2 naannoo Tigraay keessatti gaaga'ama ture kan ibsu keessatti manni maree Phaaphaasota waraana duguuggaa sanyii uummata Tigraay irratti labsame deeggaruun qulqulluu Sinodinichaa kan komate yoo ta'u, hariiroo Sinodosii waliin qaban sirreessuun maaliif akka itti ulfaatu ibseera. Haala xalayaa Sinodosii Finfinneetti argamu irraa ergame gartokkeen hariiroo addaan citeef waraana komate irraa adda ta'e xalayaan mana maree Phaaphaasota Tigraayin barreeffame kun sadaasa bara 2020 irraa eegalee mootummoonni Itoophiyaa, Eertiriyaa, Somaaliyaa fi biyyoonni Arabaa akkasumas humnoonni biroo kallattiinis ta'e al-kallattiin waraana duguuggaa sanyii ifa ta'e uummata Tigraay irratti labsuu fi geggeessuu isaanii fi callisuu mana kiristaanaa ibseera. Gochoonni hammeenyaa lixa Tigraay keessatti bakkeewwan akka Humaraa akkasumas mana qulqullummaa Dabra Daamoo Abuuna Agaawii, Ma'agaa'oo, Amaanu'eel, Tagogaa, Booraa, Naqasaagee, Giddugala, Buqqaatota Daddabeet, Adda Daaroo, Addiqayii, Samaree, Yaalchaa fi Maqaletti raawwataman hundi isaanii sadarkaa ajjechaa fi badiinsa diroonii fi lafoon namoota nagaa irratti raawwataman kan kanaan dura hin mul'anne ta'uun tarreeffamaniiru. Lammiileen nagaa ajjechaa fi badiisa irraa hafan qe'eetti dhalatanii guddatanii fi jiruu itti godhatan irraa ari'amuu, miidhaa saalqunnamtii shamarranii fi haadholii Tigraay irratti raawwatamuu dabalatee dararaa hedduuf saaxilamuu, akkasumas abbootii amantii fi haadha warraa lubootaa irratti miidhaa saalaa irratti raawwatamuu xalayichi ni mul'isa. Lolli goolamaa fi dhoorkaan kun gubachuu, barbadaa'insaa fi saamicha manneen amantii, hambaalee amantii fi qabeenya uummata Tigraay waliin uummanni nagaa nyaataa fi qoricha akkasumas tajaajiloota bu'uuraa kanneen akka baankii, bilbilaa, intarneetii, geejjibaa fi tajaajila miidiyaa akka hin arganne dhorkuu, hundi isaanii kitaaba mana kiristaanaa Ortodoksii Tigraay kan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irraa deddeebi'ee akka balaaleffattu, manneen amantii fi bataskaanota ishee durii akkasumas tajaajiltoota isaanii akka tiksuuf akkasumas mootummoota Itoophiyaa, Eritiriyaa, Somaaliyaa fi biyyoota Arabaa irratti dhiibbaa akka godhan gaafatte keessa jiru. Dogoggora seena qabeessa dhiifama hin qabne inumayyuu manni maree Phaaphaasota akka jedhetti wanti Tigraay argatte dubbii haasawa jibbinsaa summii waraanaa kan hammeessu gochoota gubannaa lammiilee Tigraay argee dubbii lammiileen Tigraay seenaa fi qalbii uummata keessa haqamuuf leellisan akkasumas haasaa luboota nama irraa seexaana filatanii turan jedha. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa monoksoota lubootaa fi daaqaanota ishee irraa dubbiin nama kakaasu akkasii balaaleffachuu fi dogoggora isaanii akka seera mana kiristaanaatti sirreessuu kan gaafatame yoo ta'u, kun hin ta'u taanaan garuu waldaan Tigraay hariiroo ishee cabsuuf dirqamti jedhee manni maree Phaaphaasota. Haa ta'u malee kun hundi deebii akka hin argatin gadi jabeessee ibseera. Yeroon sun manni amantaa Ortodoksii Tigraay walitti dhufeenya qulqulluu Sinodosii Finfinnee jiru waliin qabdu addaan kutuun kutaa lallaba Salaama kaastee biraan mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay qindeessuuf dirqamte turte. Uummanni Tigraay xalayaa qulqulluu Sinodosiin madda amantaa fi barumsaa isaa jedhamanii eeraman mana qulqullummaa Salaama kaastee haaraa gurmaa'ee seena qabeessa ta'ee fi ammas bu'uura seenaa qabuun jajjabina argachuu danda'aniiru jechuun ibsa isaan addeesseera manni maree Phaaphaasota. Akkasumas dambii ittiin bulmaataa raggaasisanii mana maree ogeeyyii kitaabota qabiyyee seenaa jallisan sirreessuuf fi afaan Tigireenyaatti hiikuun sochii hafuuraa fi hawaasummaa geessuuf hojii itti kenname hundeessanii jiru. Garuu callisuu fi gammachuu kallattii mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa xalayaa mana maree Phaaphaasota keessatti ibsame qofaa miti
sababa manni kiristaanaa Ortodoksii Tigraay waamicha kana dide. Kana malees xalayaa kana gara mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay mana lubummaa Salaama Kaastee Biraan jedhamutti ibsuu dhiise yaaliin sinodosiin addaan ba'e phaaphaasota mana kiristaanaa Ortodoksii Tigraayitti argamu 5f erguuf yaaluun isaas rakkoo hammaataa gara biraa dhalcheera. Walitti dhufeenyi addaan cituun isaa gattokkoon shara siyaasaa irraa kan ka'e ta'uu sinodosichi sababa dhiyeessus manni maree phaaphaasota garuu sinodosii Finfinnee jiru mataan isaa waraana kana balaaleffachuu mannaa deeggareera jechuun komii qabu ifatti dubbateera. Paatriyaarkiin mana kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuuna Maatiyaas gadda isaanii imimmaan ibsanillee isaan callisamuu isaanii hin hafne. Sinodosichis ibsa paatriyaarkii kanaa deeggaruu mannaa dubbii isaanii irraa fageesse manni maree phaaphaasota kun dogoggora seenaan dhiifama hin qabne hojjechuu isaas osoo hin tuqin hin hafne. Yaamicha walii taasisanii fi wal jala awwaachuu diduu manneen amantaa kiristaanaa isa Finfinnee jiruu fi Tigraay gidduutti ta'e irratti dhimmoota kana itti dhiyeenyaan kanneen hordofaa turan rogeeyyiin hedduun akka jedhaa jiranitti taateen akkasii daba cubbuu waaqaa fi nama birattis araaramaa fi dhiifama hin qabne duguggaa sanyiitti uummata qulqulluu irratti taasifame jechuun qeeqa qaban bifa garagaraan ibsataa jiru. Bifuma wal fakkaatuun tibba darbe kana rakkoon fakkaataa fi mul'ataan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhalachuun sinodosiin Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa ijaaramee of labsuun wal qabate ibsa jibbiinsaa fi balaaleffannaa wal irratti baasu walimachuun mana murtii wal dhaabaa turuu fi xumura irratti dhiibbaa fi dhiittaa humnaan keessa seentummaa qaama mootummaatiin rakkoon dhalate irra dibaa fi ukkaamsaan furmaata irra gaheera jedhamuun ni yaadatama. Rakkoon riphaa fi walxaxaan mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti hiddaan lafa qabatee buqqaafamuu dadhabe kun rakkoo dantaa namootaa fi murnoota golgaa mana amantaa godhachuutiin socho'amaa turee fi jiru jechuun hayyoonnii fi beektonni hedduun yaada kennataa jiru. Yeroo nageenyi bu'ee jedhanitti mana amantaa kiristaanaa Ortodoksii Tigraay fi yaamicha kan ammaa taasisan gaafa uummanni Tigraay irraa jalaan waraanamu akka mana amantaa siyaasaa fi tuttuqqaarraa bilisa taateetti kadhachuufiin bira dhaabbachuun hafe inumayyuu gaggeessitoonni amantichaa miidiyaatti ba'uun abaaraa turan. Kun amanticharraa dantaa dhabuu fi dantaa gama biraa qaama biyya bulchuu irraa barbaaduun wal qabata kan jedhan hayyoonni hedduun badii fi balleessaa kaabatti dhalate qeeqanii Oromiyattis rakkoon fakkaataan dhalate inumayyuu caalmatti dantaa ifaa fi mul'ata argachuuf akka akeekkatameedha jedhani. Haaluma kanaan sababaan guddaan sinodosiin Oromiyaa fi sabaa fi sablammootaa ijaaramuu hin qabdu afaan isaaniin abboonni amantaa uummata isaanii tajaajiluu hin qabaniin iyyanii iyyisiisanii mana murtii wal dhaabaniif babal'inafannaa fi saamicha lafaa gabbataa Oromiyaatti jechuun rogeeyyiin hedduun miidiyaalee garaagaraa irratti dubbataniiru. Dhimma saamichaa fi babal'ifannaa lafaan wal qabate amantoota Itoophiyaa keessa jiran keessaa magaalaa Finfinnee qofa keessatti Ortodoksiin lafa kaaree miliyoonotaan shallagamu akka qabdu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ibsa kaabinoota isaaniif kennaniin mirkaneessuun ni yaadatama.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraatti nu wajjin taatanii sagantaa keenya waan hordoftaniif guddoo galatoomaa. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.